Tottee nutuutiin jalqabaanii mootummaan US waraanni bifa haaraan naannolee Afarii fi Tigraay jidduu deemaa jiru akka siyaadessuu ibse. Mootummaan naannoo Afar waraan bifa haaraa kaa'ee namoonni 100,000 lakkaa'aman qe'eerra buqqa'anii rakkoo keessa jiranii jedha. Mootummaan federaalaa immoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii qorannoon geggeeffame deeggaramee akka fudhatuu fi tarkaanfii kaa'e. Hamza Hussein gabaas qaba. Mootummaan naannoo Affaar weerara humnoonni TPLF daangaa ce'uun bifa haaraan raawwataniin namoonni 100,000 lakkaa'aman qe'eerraa buqqa'uuf bu'uuraaleen misoomaa fi manneen amantii haleelamuu hime. Hoogganaan waajjira sodaa balaa naannoo Affaar obbo Mohammad Hussein aanaalee 6 weerara TPLF jala jiran keessatti namoota qe'eerraa buqqa'anii rakkoo keessa jiran gargaaruuf illee rakkanneerra jiran. በጁንታው በኢትዮጵያ ላይ አስቦ የነበረውን አደጋ ከተቀለበሰና ወደ ክልሉ ከተመለሰ በኋላ ገሬን ሾሮር ኬሳ ጁንታ ሞአሜ ኤርጋ ጣጣቴ ናኖት ገሌ ቦዳ አስዴቢውን ቀብዬ ኪያ ከናን ዱራ ጀቹን ዳንጋ አፋር ሴኔ አናሌ ጃ ወረሬ ጅራ sababa kanaan namoonni 100,000 lakkaa'aman qe'eerraa buqqa'aniiru. Daa'immanii fi dubartoota dabalatee hedduun ajjeefamaniiru. Aanaalee akka Magaalee, Aba'aalaa, Barhalee, Kunaabaa fi Erraabtii keessatti namootni 300,000 caalan qe'eerraa buqqa'aniiru. Kanaan dura namoonni 400,000 caalan buqqa'aniiru. Walumaa galatti waraana kanaan namootni 700,000 caalan buqqa'aniiru jechuudha. Dhaabbileen mootummaa fi fayyaa hedduun saamamaniiru, barbadaa'aniiru. Manneen barnootaa misoomawwan bu'uuraa fi masjiidota meeshaalee waraanaa gurguddoodhaan haleelaniiru. Buqqaatonni bakkaa bakkatti faffaca'anii jiru. Maatiin gargar faca'eera. Bakkeewwan namoonni irraa buqqa'an kunneen to'annoo hidhattoota TPLF jala waan jiraniif gargaarsa gochuuf illee rakkanneerra. Gareen kun daandiiwwan aanaalee kunneen gidduu galaan wal qunnamsiisan waan barbadeesseef namoota rakkataniif qaqqabuun hin danda'amne. Mootummaan naannoo Affaar humnoonni TPLF naannocha bifa haaraan weeraraa jiraachuutti yaaddoo qabu ibsee mootummaan federaalaa callisuu akka hin qabne gaafateera. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii naannoo Tigraay fi naannolee biroo wal daangeessan hedduu keessatti waraanni jiraachuu fi haalli waraana kaaba Itoophiyaa tilmaamuuf haala nama rakkisuurra jiraachuu ibse. Dhaabbatichatti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa Oochaan lixa Tigraay daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay naannoo Affaar Gondor kaabaa Waagimraa fi Walloo kaabaatti waraanni deemaa jiraachuu himeera. Dabalataan naannoo Tigraay kibba lixa magaalaa Shiraaroo, Walqaayitti Agadee akkasumas karaa lixa naannochaan naannawa Humaraatti waraanni deemaa jiraachuu hime jaarmiyaan kun. Mootummaan federaalaa gamasaan tuttuqqaa gareen TPLF taasisaa jiruuf raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nageenya naannolee tarkaanfii qorannoo irratti hundaa'e akka fudhachuu danda'u kallattii kaa'eera. Kallattiin kun kakaa'ame wayita ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad qondaaltota mana maree nageenyaa federaalaa fi pirezidaantota naannolee waliin haala nageenya biyyaalessaa irratti mari'atan ture. Waajjirri ministeera dhimma alaa US ammoo kaaba Itoophiyaa daangaa naannoo Affaarii fi Tigraayitti waraanni haaraan deebi'ee galuutti yaaddoo ibseera. Dubbii himaan waajjirichaa Ned Price kamisa darbe gaazexeessitootaaf ibsa kennan keessatti naannoo Affaaritti waraanni akka haaraatti eegaluun akkaan yaachisaadha jedhan. Ned Price manni maree ministeerotaa labsii yeroo ariifachiisaa ji'oota 6 labsamee ture. Ji'a sadaffaa isaa irratti akka ka'u murteessuu isaa mootummaan Ameerikaa faara gaariin simata jedhaniiru. Sagantaan nyaataa addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamasaan kaaba Itoophiyaatti beelli hamaan mudachuu akka malu akeekkachiiseera. Naannochi gama nyaataan haala keessa jiru irratti qorannoo adeemsiseen naannoo tokko tokkotti daa'imman ganna 5 gadii keessaa dhibbeentaan 25 ol hanqina nyaata gahaa keessa jiru. Kun ammoo ka UN ni mudata jedhee ture dhibbeentaa 15 ol. Waancaan Afrikaa barkanaa Kameruunitti gaggeeffamaa jiru amma garxumuraa deemaa jira. Biyyoonni achitti hafan yookiin gareen hafan 8 qofa. Waancaa kan keessattuu maaltu deemaa jira? Wanti gugurdoon raawwatan maalifaa? Wanti gaddisiisoo ta'an maalifaa? Haasa'uu fi Waylikii Zalaalem Taaddasaa Nabiraatti argama. Zaloo menu beeksisi waancaa kan keessatti wanti gugurdoon ammaatti argin maalfaa? Tole Asilee Galatoomi waancaa Afrikaa kan Kaameruun qopheessite kanarratti wantoota gurguddoon hin eegamne mudatanii jiru. San dura garee 8 amma dhaqqaban keessaati boru Gaambiyaan qopheessituu waancaa Afrikaa kan taate Kaameruun waliin ni taphatti. Kana kan adda godhu Gaambiyaan yeroo jalqabaaf waancaa Afrikaatiif darbite sanummoo gara 8tti makachuu dandeessee jirti jechuudha. Leenjisaan Gaambiyaa Tom Saintfiet jedhamanii abjuu keenya kana asumarratti hin dhaabnu gara xumuraatti fiduudhaaf ni taphanna jedhanii jiru. Gaambiyaan sadarkaa kanarra ni geessi jedhee eegeen jiru. Giiniidhaan 1-0 injifatteetti kan isheen gara biyyoota 8tti makamuu dandeesse. Gama biraan Burkina Faasoo fi Tuuniiziyaan illee boruu
ni taphatani. Gareen kun garee Itoophiyaan keessa turte keessaa kan akka Burkina Faso fi kan Kaameruun jechuudha gara 8tti warra makamuu danda'an keessaati. Taphni Burkina Faso fi Tunisiyaas haalaatiin ni eegama. Gama biraatiin Kaameruun waancisa qopheessaa kan jirtu Komoros waliin taphni gaggeessite waan ajaa'ibsiisaa dorgommii kanarratti mudate ture. Kaameruun 2-1tiin taphicha injifattu malee leenjisaan Komoros ammallee mo'amuu keenya amanneen fudhannee akka injifannetti ilaalla jedhanii jiru. Komoros uummata miiliyoona 1 gadidha kan isheen qabdu asili garuu sadarkaa kanarra ga'u jedhame tasuma kan hin eegamnee fi waancaa kanaafis dhaqqabanii kan hin beekne ture. Dhugaa keetii Zaloo ammallee Komoros kan reegan isaanii covidiin qabame ture namni biraa taphatee fi mee kan nu beesis maaltu raawwate? Taphattoota Komoros keessaati karra eegaa dabalatee taphattoota ciccimoon jedhaman koronaa vaayirasiin qabamanii leenjisaan isaaniillee qabame tapha sanarratti hin argamne. Kanarraati kan ka'e taphataa sarara ittisaarra taphatutu karra eegaa ta'ee gara dirreetti seene. Taphni kun akka jalqabeen dursaa taphattoota garee Komoros kan ta'e kaardii diimaan dirree keessaatii ba'e. Wantoonni kun hundi isaan mudate 2-1tiin qofa kan isaan Kaameruun garee cimaa fi akkasumas biyya isheetti kan taphataa jirtuutiin kan isaan dorgoman jechuudha. Taphichi haala kanaatiin kan inni xumuramuu danda'e kun waan ajaa'ibsiisaa dorgommii kanarratti mudatedha. Gama biraatiin dilbata dhufummoo akkasumas Senegaalii fi Ikwaatooriyaal Giiniin ni taphatu jechuudha. Waancaa Afrikaa kana yeroo 7 injifachuun kan beekamtu Ijipti ammoo Morokoo waliitiin ni taphatti. Ammas tilmaama guddaa argattee jirti xumuraaf ga'uu dandeessi jedhame. Biyyoonni gugurdoon asiin dur tapha waancaa Afrikaatiin beekaman Aljeeriyaa, Gaanaa fa'aan tapha kan keessa baafamanii jiranii mee kan irraa nuuf ibsi? Asilee akkuma jettee tapha biyyoonni waancaa kanarratti injifatu jedhamanii eegaman kan akka Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa akkasumas Gaanaa, Maalii garee kana keessaati jechuudha osoo hin eegamiin kan bahanidha. Haa ta'u malee biyyoonni gurguddoon dorgommii kana keessa sadarkaa kanatti bahanis jalqaba dorgommicha keessaa kufuu ishee kan barte Itoophiyaa ture. Itoophiyaan immoo waancaa Afrikaa kana qopheessuutiin biyya jalqaba irratti maqaan ishee ka'udha jechuudha garuu sadarkaa kanarra geessee hin beektu. Gama biraatiin oduu gaddisiisaan tokko tapha Komorosii fi Kaameruun taphatan irratti istaadiyeemii Pool Biyyaa jedhamu kan taphicha irratti gaggeeffame irratti namni wal dhiibuutiin lubbuun namoota 6 yoo xiqqaate darbee ture. Taatee gaddisiisaa achitti mudate keessaa kun kan eera. Ulfaadhu Zalaalem. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaanii Tuniziyaatti dooniin godaantota 70 faatee bisaaniin liqimfamtee namoonni 6 30 dhabamuu himan. Eegdoti qarqara galaana biyyattii lubbuu namoota 34 baraaruu ibsite. Godaantonni kunneen Masrii, Suudaanii fi Morokoo irraa ba'uu himan. Poolisoonni Iraan namoota 17 kan viidiyoon dharaa nama wareersan yookiin piraank hojjetan miidiyaalee hawaasarraa gadhiisan hidhan. Namoonni kunneen lakkoofsa hordoftoota isaanii guddifachuu fi nama sodaachisanii jedhe poolisiin. Qondaaltonni Iraan intarneetii cimsanii to'achaa jiran. Fonqolcha mootummaa biyyattii hordofee dhaabbati biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS miseensota Burkina Faso addaan kute. Dhaabbati biyyoota 15 of keessa qabu kun eegi pireezidantiin Burkina Faso aangorraa kaafame waraan biyyattii qeeqaa ture. Asiin dura fonqolcha mootummaa geggeeffameen miseensonni isaanii maaliif Giinii ugurte turte. Godin Wallagga Bahaa aanaalee Limuu Galiilaa gidda ayyaana fi guttiin keessatti rakkoo nageenya mudatee namoonni lubbuu dhabuu fi qabeenyi barbadaa'u jiraatonni himan. Godinichi keessatti wal waraansi yeroo garaagaraa raawwatuun jiraatonni qe'ee isaaniirra buqqa'uun beela fiyyummaan dararamaa jiranii jedhan. Ji'a tokkoon dura akkanuma finxaleeyyii namaaraa uummata weeraruun qabeen gubanii kaan saamanii horii isaanii oofachuu ka himu jiraatan aanaa Limuu ka sodaa nageenyatiif maqaan isaa hin dhahamne gaafate uummanni haala hama keessa jiraachuu hima. Bakka kanatti yeroo baay'ee walitti bu'iinsatu ta'a. Guyyaa gaafa wiixataa kana immoo kan uummanni hin waraanni geggeeffame. Waraana sana kan tufanii naannoo warra jedhaman sanadha. Isaan naannoo aanaa giddaa sana keessa Alii, Andoodee, Lugaanaa bakkoota jedhamu kanarraa gargaaranii dhufanii. Lola baname kanaan lubbuun namaa darbee qabeenyi barbadaa'ee uummanni qabeenya isaa godaanee rakkachaa jirama. Naannoo kana immoo waraanni bilisummaa Oromoo ni socho'a. Bulchiinsi mootummaa caasaa mootummaa diigameera. Erga ji'a adoolessaatti diigame. Yeroo baay'ee waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabota amaaraa hidhatanii socho'an kan walitti bu'iinsi ni ta'a. Sanarraan kan ka'e darbanii dhufanii uummanni Oromoo hundumtuu abaawoodhaa isintu nyaachisa
keessaa isin tursiisa kan jedhu uummata dhukaasanii kan danda'u baqatee jalaa ba'ee kaan immoo lubbuun darbee kaan immoo qabeenyi kan oomishni baranaa kan mana galee jirus kan diidaas gubatee manca'ee jedhama. Aanaa kana keessa magaalaa Galiilaa qofarra kan caasaan mootummaa jiru kaan gandoota hundarraa diigameera waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kanatti socho'ee kanaaf amma gaa'ummanni rakkoonni keessa jiru qaamni mootummaa kan birmateef hin jiru adda guyyaa gaafasiiti hanga irraatti kana kan jedhe hin jiru baqatee kaan laga keessa jira gara aanaatti yeroo ol baqatu immoo aanaan waraana qallabaa jirtan qabdu kan nyaachisaa jirtu qabdu waan ta'eef isinirraa baasuu gara keenya innis bakka daandii irra dhaabatee uummata gadi deebisaa jira. Uummanni mootummaatti iyyates sagaleen isaa hin dhaga'amne waraanni bilisummaa Oromoo jedhamu kunis uummata kanarraa baasuu hin dandeenye gidduutti gaaga'ama guddaa fi ta'uutu jira uummanni. Jireenyi uummataa maal fakkaata maatti? Kan nyaatu kan dhugu hin qabu qabeenya isaa kun gubatee kun immoo dhiisee baqatee uffata uffatullee fudhatee hin baane guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhamu kun naannoo kana to'ate kaasee uummanni gaaga'ama guddaa keessa jira. Oomisha qabu gabaatti hin dhiyeeffatu dhiyeessii magaalaarraa argatu waan akka jireenya ittiin jiraatu kan ammoo bitachuufis yeroo inni bitatee dhufu achiis hin saamama waraana bilisummaa wajjin jiraachaa jirtu isaaniin qallabduu isaaniif bittuu kan jedhamu kan ka'e hiraasa guddaa keessa jira uummanni sanayyuu utuu danda'ee jirudha gaaga'amni caalu immoo irra gahamee asirra gahamee uggura kanaan jiraachaa jiru amma immoo gaaga'amni kun itti dabalame sababa kanarraan kan ka'e oomisha isaallee gabaatti hin dhiyeeffanne akkuma sassaabetti inni kaan diida keessatti gubate inni maqaa mana keessatti gubate sababuma ittisa dhorkaa hin baafattan qabeenya keessa hin jedhamu kan ka'e. Namni gariiqaa isaanii irraayyuu buqqaanii bakka bira jiranii jechuun. Hunduma guutummaa guutuutti kan buqqa'ee jiru namni tokkollee keessatti hafee hin jiru carraattiin qabeenya isaa deebi'ee ilaallatu hin arganne abdii ittiin deebi'ee gandichitti deebi'ee jiraachuu hin qabu qaamni mootummaas hin jiru waan ta'eef ammas rakkoo kana caaluus saaxilamna kan jiru bakka ta'eema jira. Jiraatan gidda ayyaanaa kan obboleessi abbaa isa ajjeefame namoonni hedduun haal suukaneessa ta'een ajjeefamuu hima. Haalli itti ajjeefame akkanaan hima. Bogootayyo simaa obboleessa abbaa kootiiti. Abbaan koo gadda taa'aa jira kun ammayyuu. Bakka mana jireenyaa isaatti bakki kan dhufee ajjeese hidhattoota saba Amaaraati. Naannoo warra jedhamu. Yeroo dhiyoo asitti bakka biraarraa hidhatanii gara Goojjamitti dhiyaata naannoon kun. Kara sana dhufanii isaanti nu harka ajjeese. Rasaasaan dhukaasanii ajjeesan. Bogootayyo simaa nama hojjetaa mootummaa ture lafa qonnaa bal'aa qaba waan ta'eef abbaan isaa qotisatti nama qabeenyaa guddaa qabudha. Haadha isaa mana keessa gubatennaan haadha isaa barbaacha dhaqennaan achi ajjeesan. Salee namichi kuni nama hidhatee nama lolu miti nama qabeenya nama saamuu dhaqee miti dallaa isaa keessatti du'e. Sareeti nyaatee abiddaan guban namoota hedduudhaan gubate aanaa limmuu jala aanaa limmuu aanaa giddaa jala. Rakkoon kun yeroo dheeraa ta'eera rakkoon kun kanarra jalqabe miti namoonni hin du'uu hin ajjeefamuu hin buqqa'u mana isaaniirraa qabeenya isaaniirraa hin du'u. Mootummaan haa hin jedhu naannoo sanarraa namni gadi ba'ee kana abbaa kanaa jedhee namni nama gaafatu hin jiru. Gaafa dhaqatanii gaafatamu dhattee shaneen isinirraa baastuu shanii gaafadhaa jedha mootummaan. Namni qabeenya aanaa limmuu aanaa giddaa kana barbadaa'ee ba'eera namni aanaa keessumaatii naannoo fiitu bakka jedhamu nuun ammoo namoota achitti dhalatee guddate barbadaa'ee ka'eera waa tokkoyyuu achi hin jiru qabeenyaan hin jiru qabeenyaan waggaa 70 waggaa 60 barbadaa'ee namoonni baay'een du'anii warri kaan immoo abiddaan gubamanii warri kaan immoo sareen nyaatu. Gootayyoo simaayyuu kunoo hamma kana kan gaafa facaasaa isheen baddee iddoo isheen buute dhabnee har'a barbaannee kunoo makaraa meeqaan nanneefuu laga keessaa argamtee reefuu dhufu. Nagaa uummata eeguu fi mootummaan maal hojjechaa jira gaafachuu fi bulchaa godinichaa obbo Alamaayyoof bilbilee achi hin jiru isanii dubbachuu hin danda'u nuun jedhu. Gamnaan Oromiyaa irraa itti gaafatama bulchiinsaa fi nageenyaan Oromiyaa obbo Shaafiif bilbilee nu jala hin kaafne. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jennaa mammaasii galgala kanaa